Obbo Biraanuu Yaadatooti Abbaa Gadaa jedhama. Aanaa kana irratti Mangash Baaboon ka beeku bara 1974 bulchaa aanaa kennaa ta'uu hin beekaa. Galchuu jedhama. Dhalataa aanaa Arsii Nageelleeti. Bakkitti dhaladhee asuma Qarsaa Majaa kana. Ani Obbo Baaboon kan beeku bara 1971 irraa qabee umurii dheeraa gara waggaa 40 ol beeka. Anini Abbaa Gadaa Abbuu Gaboo jedhama. Obbo Baaboo jechuun na ulfaataa eessuma kiyya. Dhiifama naa godhaati. Eessuma kiyya obboleessa haadha tiyyaati. Anaaf nama kabajjaati. Nama maqaa isaanii dha'ee waamuu hin dandeenye jechaadha. Yaa daftaa baanataa ogatoonnaan jedhu ani maatii warra Mangash Baabooti. Jiraataa Nageellee Arsii dhalataa ganda Alii Wayyooti. Ani Mangash Baaboon kan itti beeku nama hojiiti. Nama hojiiti. Hojii isaanii keessaa hojiin guddaan ani itti beeku hojii qonnaa irratti xiyyeeffatanii nama hojjetanii. Ijoollee taaneetti gizee san achi dubbatanii argaa. Ayoomaa keessa waan turreef achitti hin beekaa. Haga achi ka'anii jedhanii ani qotee bulaa cimaa ta'uu isaanii hin beekaa. Hanga beeku kana keessatti dhuguma jajuuf osoo hin taane qotee bulaa cimaa akkuma isaan duratti ibsataa turan aangoo adda addaa irratti gizee turan kana qabsaanii sabaaf saba utuu addan qoonne ija tokkoon laaluu ati Amaara ati Arsii kan jenne isaan arge. Akka carraa taane an Obbo Baaboo eessummaa qofaanii miti kan beeku. Gandi keenyallee tokko ganda Alii Wayyooti. Ganda goonni misooma yeroo jalqabaatiif keessaa dhalate jedhanii gandi keenya fakkeenyummaa gaarii olaantummaa hamilee guddaa kan horaa turan keessaa isaan ta'uudhaan beeka. Hojii qonnaa irratti xiyyeeffatanii hojjechuu nama kennanii biraa deemuu hin taane hojii bira dhaabatanii harkaan gad jedhanii hojjechuu hojjetanii agarsiisu. Hojii qonnaa sangaa irraa jalqabanii haga jijjiirama tiraakteriitiin itti fayyadamuutitti nama hojii qonnaa barsiisa malee nama qonnaan bulaa miti. Barsiisa inni ogeessa qonnaati. Wayyoo Alii kanatti lafa makiinaanillee gizee karaa sallifne maasaan kun ka isaati jedhaa beekama. Gizee maasaa isaa gannaa ijoollummaa isaanii maasaa midhaan faca'ee irra jedhu hin beeksisa maasaa isaanii. Inni isaallee wanti beekamaniif karatti illee qonnillee karaa irraa isaanillee nama guddaa hin beekamanii. Gizee asii ganda irraallee nu dubbisanii dhandhee gizee abbaan duulafa dhandhee akka gandaatti nu dubbisanii dhandhee laallee irrallee. Dhugumaan nama sabaaf sabaallee quuqamu nama Oromoofis quuqamu isa arge. Yeroo rakkoon tokko magaalaa ta'ee baadiyyaa irra uumamu adda dureen dhaabatanii jidduu dhaabatanii baandiraa nagaa nama buusaa turan. Ganda keenya keessatti qotee bulaan namoonni ciccimoon amma hin qabna jennee yaannu isaan irraa muuxannoo fudhatanii jennee fudhanna. Isaantu barsiisaa ta'aniifi jechuudha. Akkasumas taree darbee gandarra darbee sadarkaa aanaatitti fakkeenya gaarii ta'anii namni tokko qabsaa akka jedhamu xiyyiitii qofa tokko suunii miti. Jaarsummaa irratti qabsaanii haqummaadhaan hojjechuun qonna ofii irratti qabsaanii moodeel ta'uuniif ammallee iddoo irratti sabaaf sallamoota oduu addaan hin baasin addaan hin qoodin akka nama tokkootitti qabsaanii nageelle nagaan kan maqaa argatteef abbaa isaan qabdii jechuudha. Abbaa nagaatii jedheef dubbachuu danda'a nama. Haga humna horii horatan akkuma dura isaanuu seenaa ofii keessa kaatan manneen barnootaa naannoo sanitti naannoo keenya sanitti akka babadhatu taasisuu keessatti ijoolleen akka baratan. Namni yoo barate malee biyyi akka hin jijjiiramne beekumsi yoo hin jiraanne akka namni hin jijjiiramne taasisuu mana barnootaa naannoo sanitti nama jalqabsiisanii. Maasaa isaanii maasaan paayinerii midhaan kana keessa jiru kana Mangash Baaboo jedhaa turan. Qotee bulaa cimaa ta'uu isaan beekaa. Haga achi as ka'ellee bara yaadigi irraa galee yaadig seenanii jedhan kanallee jaarsa nama biyya nama araarsu ta'uu isaan beekaa. Waan gurguddaa irratti illee gizee abbootiin keenya jirullee nullee hagullee abbaa gadaa taanee kana ijoollee warri keessan nama gurguddaa warra irraa dhaladhe
biyya kanneen guddisaa taa'a. Ijoo waan badaan qaaqinaa waan badaa hojjetina nama dadhabe gargaara nama rakkate gargaara arrabni keessa akka abbootii teessanii abbootii ta'i malee waan namaa hin tuqinnaan jedhu. Baandiraa nagaa nama buusaa turan. Uduu sabaaf sabnillee waliin bu'anii akka waliin tun lubbuun namaa akka hin dabarre nama godhaa turan. Qonna irratti of dhiisanii namaayyuu fakkii ta'an. Qotee bulaa moodeela jechoo isaanii kaqara himasan dubbii dhugaati. Paakeejii guutuun sanyii filatamaan xaa'oo paakeejii guutuun nama fayyadamu keessaa akka argetti akka hubadhetti isaan. Namaayyuu barnoota ka ta'u namaafuu ka barsiisaa ta'aa turan isaan. Isaan abbaa nagaa jedhee fudhachuun danda'a akka kootitti. Garuu namoonni illee irraa barachuu danda'an. Kanarra taree darbee akka godinaatitti maqaan isaanii taree darbee akka Oromiyaatitti sadarkaa federaalaatitti meedaaliyaa irra jiru kanneen badhaasa argatanii qotee bulaa ganda keenyarraa kaasee aanaa keenyarraa kaasee sadarkaa godinaatitti fakkeenyummaa gaariif barsiisaa adda duree ta'aniiranii fi jiru jechuudha. Isaan irratti barataa jirra barsiisaa kenna isaan abbaa kenna isaan sooressa kenna isaan. Kanaaf wanta tokko namoonni na dura jiranu dubbatanii jiru soba odoon ta'in kana ragaa aana gandi bayee fi aanaan bayee fi godinni bayee fi akkasumas haga naannoo federaalaa meedaaliyaan kennameef kunni meedaaliyaa dhugaati. Mana barnootaa naannoo sanii jalqabsiisuu keessaa akka naannoo keenyaatti akka ganda keenyaatti ijoolleen ta'e isaanii dabalatee jechuudha. Ta'e inni akaakayyuu fi dabalatee ijoollee hedduutu barsiisaniiran. Ijoollee inni akaakayyuu fi keessaa doktora tokkoo fi nama Waaqoo Milkeessoo jedhamu ilma isaa doktora tokkoo fi injineera tokkoo fi ijoolleen biraallee sadarkaa adda addaa irra akka baratan. Akkasumaan ijoolleen naannoo ammoo mana barnoota isaan dhaabatan keessatti namni akka doktori Waaqoo Gadaafaa, namni akka doktora Akililuu Hayiluu Saafoofaa ijoolleen injineera hedduu keessa oomishanii adda fiirii nama kennaa. Nama Oromoo barnootaan bakka qabsiisuu keessatti namni baratee akka biyya jiru nama taasisaa turan sadarkaa aanaatitti illee namoota baratu yoo argan baay'ee ka deeggaranii fi namni akka seenaatti ani irraafanne nama Dooktor Badhaanee Shaattaa jedhamu akka baratu taasisuu nama barsiisaa sadarkaa gadaanaa keessa jiru keessaa kakaasuun jajjabeessuun akka biyya alaa dhaqee akka dooktoreetii baratu taasisuu keessatti ijoollee hooggansa aanaa wajjin ta'uun nama barnootaaf dhaabate nama beekumsaaf dhaabate. Gurguddattillee na waamanii jedhan waan isaaniillee hin sodaannallee keessattuu bara waggoota 2012 2009 irraa ka'ee jaarsa biyyaa ta'anii ufafoo deemanii akka hojjetan hin beeka. Jaarsa gizee jaarsa ta'anii gizee ijoollee ka'imaa bira dhufan ka'ima ta'anii gizee qalladuuf ta'anillee ijoollee ta'anii jaarsa guddaa ta'anii akka aanaatittiif akka godina kanaatitti akka arsii lixaa kanaatti guddaa jennu kanneen keessa. Angoo gizee turan akkuma jedhan aanaarrallee gandarraa haga waldaa maayibaasii hujaa turaniiran. Yeroo sanis waan gaarii hunyaan gara aanaa dhufanii aanaallee waan gaarii hujaa turan. Hamma achii ka'anii galanillee jaarsa nagaa uduu rakkoo uumame daddafanii magaalaa kana uduu rakkoo uumanii adda dureen dhaabatanii booddanyaa tokkoon qabanii obbo Dabbabee jedhamu waliin namoota akka Saamsoonii fa'a akka Darajjee fa'a as tabaabbaranii yeruma gabaabaatti rakkoo bakka uumamanitti qoricha ta'anii qorichaan akka nama haakimuutti nama haakimaa ture keessaa tokko jee fudhatuu danda'an. Meedaaliyaa qabsoo isaaniiti. Meedaaliyaa moodaalummaa isaaniiti kennameefi kanarra taree darbee yoo xiqqaate namni umurii 90 adda maalirra jira gamoo ijaaruu miti an dura naachi hin fuudhamu intala Oromoon dur yoo mammaaku maal jaaseetan intala fuulaa fuudhamu farda fuuloo yaabbadha dura naa achi jedha jecha abdii nama kuchisiisu yoo mammaakan isaan ammoo umurii 90tti aariyaa guddaa barsiisummaa guddaa nama barsiisu gamoo kana fakkaatu magaalaa Nageellee Arsii keessatti dhaabanii hojjetanii waggaa 90 eebbisiisuun isaanii nama kamittuu waan onnachiisuuf waan gootummaa itti horachiisuu jechuudha. Dhugumatti qonnaan bulaan aadaa biyya qonnaan bulaan qotanii qonnaan bulaan cimaanillee akka biyya jijjiiruu danda'u qonnillee akka nama jijjiiruu danda'u nama biyyatti agarsiisanii akkasumaan ammoo badhaasa amma dubbatamu kana
dhugamatti hojii qofaa oduu hin taane dandeettiin itti amanuun biyyi akka biyyaatti hooggansi biyya kana keessa jiru dandeettii qonnaatii isaatitti amanuuni badhaasa maadaaliyaa gara 10 olii waggoottan darban kanneen keessa nama fudhatee fi qonna irraa gara investimentii akka ce'u. Investimentii kanatti akka ce'u keessatti akka biyya keenyaatitti hooggansi biyya kana deeggarsa addaa qonnaan bulaa kanaa taasisuun lafa investimentii kennuun hooggansi sadarkaan jiru. Olirraa haga gadiitti jechuudha. Abbaa duudhaafa dabalatee abbaa duudhaafatti durallee warri jiranii warri isaan waliin jiran nama kana jajjabeessuu keessatti akka gahee guddaa qaban akka maatiitti akka nama naannootitti nama beeku. 2007 irratti hageddoo abbootii gadaa kana dhufettillee kootu mucaa jedha namni na dubbisaa ture jire. Dubbiillee baradhaa nama guddadhaatti taa'a namni jedhaa ture sanii haga kan irraa qabee haga yeroo kanaatitti haga sa'aatii ammaa kana irratti keessattuu amma wanti isaan hojjaaran kun bara umurii xuurataa banii taa'u maran sooroo banii taa'u bara namni tokkottuu isa gizee duraatitti akka godina keenyaatiif aanaa keenyaatitti nama fooqii ture isa gizee duraati. Gamoo nama hojii keessa naannaa keenyatti isaan kana ta'uu beekaa jaarsa cimaa ta'uu beekaa yoo namnillee nama dadhabe yoo namnillee beela'ee nama rakkatee nama gaarsisuuf booran irra dhaqanii namoota asii ijoollee tokko magaala kana keessa jiran yoo lama qabaatan nama tokko kennaa jedhaa ture keessaa akka fakkeenyaatitti qotee bulaallee jaarsa biyyaatittillee jaarsa ta'aniit nama dhabee waan nyaatu dhabeellee nama qochisiisaa turan kanneen keessa turaniiran. Baay'ee nama gaarii, nama sabaaf quuqamu, nama biyyaaf quuqamu, akkuma qara jedhe nama gosaan gosa addan qoon uduu gooftinuu waliin buutee gosan qabu gaashi baabu. Gosa daawwee jama malee baabu gaashi daawwee miti. Gosan qabu. Hundinuu gosa isaati. Hundinuu gosa isaati. Kanaafi dalagaan amma inni daragee jabduu fidee goota misoomaa jechisiises hojii isaati. Garittuu awwanti galatoonfadhu keessaa mootummaa isa dhaabatee lafa isaa kennee lafa isaa kenne san ka is nu boonsee isaa miti nu boonse maqaa Oromoo boonse lafa san gizee gabaabaa keessatti eenyu akkana hojja jennee yaanne hin godhalle jennee yaanneen ture ogaayyoo waan akkanaa dhugaa. Eebbi wayii adaa buddeena galgalaa rabbi namaa haa baasu kajani kakka isaa kan. Waan itti hinaafsisu. Maaliif anillee akkanatti hojjedhee nama umurii 90 miti 100 akka yaadu godhan jechuudha. Namni kamuu umurii inaan hin daangamu jechuudha. Hojiin hojjetamu tokko umuriin akka hin daangeffamne barsiisanii jechuudha eessumni kiyya. Kanaaf rabbi umurii isaanii ammallee tursiisee taarikii ofii hojjetan kana akka ka argan kana akka nyaatan ka hojjetan kana akka nyaatan akka rabbi isaan geessu waaqallee isaanii kadhata. Kanaafi namni kun innaa ammaa kanatti hojii daldalaa keessa galee hojii hojjetu kam keessatti illee gizee hojjetu namni wanti adda isa godhu xiyyeeffannaa hojjeta. Irra dhaabatee xiyyeeffannaa fi xiiqiin hojjeta. Namni xiiqii qabu namni xiyyeeffannaa qabu akka jijjiiramu isarraa namni baranne nu xiiqii fi xiyyeeffannaan hojii daldalaa irratti xiiqii fi xiyyeeffannaa hojjete. Nama mata dureen laallamuuf nama mata dureen laallu isa tokko turaniiran isaan. Dhugaa jiru kun sobaafillee mitillee fakkeessuufii mitillee waan waliin jiru waan arginutti. Kanaaf nullee ragaa isaanii baana. Ragaa tokkoffaa wanti baanuufi waan isaa hujaaran irratti. Umurii kana taa'ee eenyu jaarsummaa argata. Umurii kana irra taa'ee qabeen eenyu argata. Ka jedhu keessaa nullee uduu akkas taane jennee fakkeenya isaanii fudhannee akkasiin deemuu barbaanna. Namni dhugaan namaa yaadu uduu akka gaayibaaboo hunye jennee kan nama yaadachiisu. Wanti inni hojje kun. Kanaaf baay'ee nama galatoonfama. Kun eenyu maqaa waamsiise aanaa Arsii qotee bulaa aanaa Arsii Nageelle. Inni moodelinnatiin kana hojje qotee bulaa aanaa Arsii Nageelle hundaafuu maqaa waamsise jechuu qaba.